Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni sagalee koo kana dhageessan hundi keessan sagalee koo kana biran darbinaa rabbiin isin qabeera. Obboleettiin kan koo sun kan koo dhufuunsi lafa ji'a lamaa ji'a tokko mana madaamii hojjettee hojiin itti jabaatee hakkaan nyaatallee rakkattee jijjiirraa gaafattee naan jijjiiranii fi jarri nama biraa fudhatanii biiroo geessani. Biiroo riyaad dhaquunsi lafa ji'a tokko amma. Nyaanni hin jiru. Nan rakkataaraa guyyaa tokko dawwaltee naan jette. Guyyaa tokko qofan sagalee sii dhagee nan rakkataaraa nyaannillee hin jiru biyyatti na galchaa jennaan si galchina naan jedhanii edda mucaan afaanillee hin beektu amma biiroo riyaad jirti afaanillee hin beektu dimeensillee ganaadha. Waan hin gochuu danda'u wallaahi yeroo baay'ee viidiyoon waraaba jedheetan viidiyoon kan koo xiqqoo maatii bira gahaa akkasii rakkataartu dhaga'anii jedheetan sodaadha. Garuu amma immoo jarri illee dhaga'anii achi as natti bohaaranii waan gochuu fi dandeessu godhii fi naan jedhu. Waan hin gochuu fi danda'utu harkaa badee yoo namni beektanu jiraate sagalee koo kana namni dhageessanii mala malaa koomentii jalatti kana gochuu fi qabdaa naan jedha natti himaa. Namumti immoo gargaaruu ni dandeessanu. Karaa maluun waan isin gargaaruu qabu isin gargaaraa maallaqaan illee yoo ta'e isin sagaleedhuma qofa naaf taa'atii akkasiin biyyatti galtu godha. Dallaalli inni biyyaa isin ergee jedhe amma silkii isaa mokkorraan na jalaan kaasu. Harrakkadhee abiyyaa harrakkadheen fuuldura keessan dhaabaddee sagalee naa ta'a. Namni sagalee koo kana dhageessan na biran dabarfatina yoo ofii keessanii wallaaltan obboleettii keessanitti sheer godhaa. Afaan hin beektu dubbachuutti wanti isinii galuu qabu. Nyaanni hin jiru jette. Jiraachi keessaa gaafadheennaan nuti sarraatiin nyaata gadaanaadha malee nyaata kennuufiittis kennuufii dhiisuuttis hin qabnu naan jedhani. Kanaafiyyuu biiroo waan gochuu fi qabu qaxxitaa manatti galchuu qofa amma fayyaasiiti yoo lubbuun jiraattes yoo duutes akka jarri biyyatti galchanu akka jarri maatii haadhaaf abbaatti galchanu qofa naa godhaan isiniin jedha. Rabbiin isin qabeera. Maqaan isii Misraadha. Misraa Shaafii jedhamti obboleettii kan kooti. Waan gochuu qabdanuun waan na gargaaruu qabdanuun na gargaaraan isiniin jedha yaa uummata Oromoo yaa nama sagalee koo kana dhageessanu. Akkuma isiin nagaadhaan maatiitti galtu yoo jiraatte yoo duutellee akka jarri himanu kanuma qofan isin gaafadha. Qalbiin na dhukkubsateera. Maatiin illee achii qalbiin dhukkubsate. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faarawaa taatan like, share, subscribe gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun affeerraa kootee akkuma jalqaba viidiyoo irratti argitan kana obboleettiin keenya hunee obboleettii ishee xiqqoo biyyarraa fiddee manni ishiin dalagaatti seentee dalagaan baay'eetti baay'ataa nyaanni isin jiru dalagaan humna isheetii olii dalagaa san dadhabdee jennaan gara biirootti deebisanii amma iddoo biiroo sanitti nyaanni isin jiru baay'ee rakkachaa jirti rakkoo keessan jira jettee obboleettii ishee guddootti himatte obboleettiin ishee guddoo immoo akkuma argitan kana bo'aa jirti jechuudha. Egaa warroonni dandeechan adaraa viidiyoo kana sheer godhaatii obboleettiin keenya kun akka biyyatti galtuu isiniin jedha jalqaba irratti. Inni lammataa wanni ani jechuu barbaadu jechuudha. Obboloota koo warroonni mana Arabaa keessa jirtan, warroonni mana madaamii keessa hojjechaa jirtanii, warroonni nuti osoo hin beekin dhufan, warroonni fira keenya hin taane, warroonni nuti bilbilaan odoo ittiin dubbatin, nu hin beekne biyya Arabaa yoo dhufani waan hin beekne dhufanii jennee fudhanna. Waan biyya Arabaa hin beekne. Ani kaleecha gaafan biyya Arabaa dhufu biyya Arabaa waan gaariin se'e. Waan gaariin se'e. Manni isaaniitillee akkuma mana biyya keenyaa kan manni biyya keenyaa ganan guddatu. Magaalallee ta'ii namni mana aganaa of danda'e ijaarratu hin jiru. Kanaaf ani akkuma biyya keenyaa se'e tanan biyya koorraa ba'e malee akkana se'eetii miti jechuudha. Ergan akkana se'ee ergan dhufeetu as keessa ga'e garuu akkan ibidda keessa seenee nuuf arge. Akka gubata keessa seenee nuuf arge.
namni gaafa biyyaa ba'u natsaa miti waa kaffalee biyyaa ba'a achumarraa waan godhu dhabee ollaalee jennaan samiin natti fagaattee gadi laalee jennaan dacheen natti jabaattee gizee san bilbila harkarraan qabu bilbilli baatitti yeroo takkanaaf eeyyamamtii ishiidha yoon dubbise daqiiqaa 10 bichaadha nageenya waaqayyoo maatii kootti odoo dubbadheen fixin bilbilli narratti citaa ture obsee mimmaan koo haqachaa tanan hojjedhe jechuudhatti fufe sababa maaliitiif sababan barumsa koo gatee biyyaa ba'eef sababa maatiin koo osoo na kadhatan didee dhufeefan obsee hojjedhe garuu hoo ijoolleen biyya ormaa dhuftanii waa'ee biyya ormaa beektani osoo keessa jirtan obboleettiin keessan quxusuun biyya arabaa nan dhufa jettee yeroo ishiin maraattu biyyi arabaa akkanaadha iyyummaa biyya keetii si wayya iyyummaa abbaa kee wajjin jiraachaa jirtu sassii wayya yoo carraan keessiif godhee biyyatti waan gaarii sii kenne garuu biyyi ormaa ni ulfaatti jedhaati jara muraatii obboleewwan keessanitti hima ani wantin ta'e isinitti hima obboleettii kiyya quxusuu dhorkaa ba'ee mana arabdootaa faamilii isin keessa jirtan manni isin jirtan sun mana gaarii yoo ta'e obboleettiin ishee manni isheen keessa jiraattu sun nama gaariidha jettanii yaadina biyya arabaatitti akka firaatitti walitti dhuftu jarre maalummaa isaanii keessa isaaniin beeku an obboleettiin ishii warra haadhatitti wal argina malee mana ishii guyyaa tokko dhaqeen beeku ergan biyya kana dhufee jechuudha achumaanii obboleettii keenaaf iddu malee manni kiyyallee xiqqoodha jette ishii jedhe obboleettii koo dhorkaa ba'ee ergaa asitti argee fi wal arguu dandeenya jedheen yaadeen biyyarraa fide ergas gaanii maal na godhanii guyyaa jalqaba irratti mindaan ishii 900 naan jedhan akkamitti 900 ta'uu danda'a Itoophiyaanii kan dhufaa jiru warroonni afaan hin beekne 1,000 warri afaan beekan 200 dhufaa jiru kan obboleettii koo akkamitti 900 ta'a jedheen gaafadhe jennaan kunooti jedhanii waraqaa sobaanatti agarsiisan ani immoo kuniin ta'u jedhee biyyarratti dawwale eenyurratti biiroo asii biiroo Saudi Arabiyaa maaliif jennaan shurraab irraa qabdi uniformii uffatanii waan dhufan uniformii isaan irra jira lakkoofsi nan dawwalee gaafadhe sarraatanyaan haarofti birri 1,000 naan jedhe warri biiroo naa deebise kan asii garuu didan biiroo biyyaatti tan dawwale biiroon biyyaatis qoya axxaarra'ee si deebisa jedhee akkasuma immoo biiroo asitti dawwalanii maqaa jaraa gaafatanii eenyudha maqaa siisterii keetii naan jedhanii ittiin himee gaafatanii jaratti bilbilaniit maal naan jedha yoo na sobommoo yoo warri biiroo akkamta akkana jetta mindaan ishii 1,000 jennaan ani waanan si jaaladhuuf 1,000 nan kaffalaafi jedhe ani na jaalachuu baatte jaalalli kee qixee yaabu garuu haqqiin obboleettii kooti 1,000 jedhan jala mureettiin osuma kanaan jirru siisteriin koonii hojjetti mannis umaan jedhu guddaas miti makaakkaleኛadha ijoollee 4 qabdi garuu abbaan manaa namitti baay'ee nama badaadha jette yoo siniin jedhu bakka haadha manaatiin baay'ee wallolu guyyuma hundaayyuu wallolu wal boochisu madaamin tiyyatuun immoo tiyya baay'ee nama gaariidha inna mana haadha namitiitti wal argina malee achuu naquu jechuudha mana haadha namitti yoo dhannu madaaminti yayyaamaa jettiin achuma jechuudha manni isaanii guyyaa tokko dhanneeti guyyaan jechuudha yaamne akkamitti obboleettiidhaan wal arguu danda'u jedhanii lola kaasanii akkamitti akka anaan wal argitu lola kaasanii ani waanuma wallaaleen giraan agabba'e yeroo kana namichi maal jedhaan haadha manaatiin ani mindaashiin kaffaluufi jedhaan mindaashiin kaffaluufi yaada keetii jedhaan ishiin immoo kaffaluufi hin hojjettu hojiin qabdu waan ta'eef mindaa kana akkamitti kaffaltiif tolan hojjettu ishii mana jijjiirrattee haa hojjettu mana jijjiiraaf jennaanis na didani amma siisteriin kiyya kuni tola hojjetti jara kanaaf tola bira teechi jara kanaaf la namni tola nama bira taa'u hin jiru kanaaf
mana biraatis maal gochuu barbaadu maallaqa guddaadhaan mana guddaa fooqii 3 kan akkani keessa hojjedhu kana kan caalu nama ijoollee baay'ee qabu ijoollee 10 ol qabu mana akkasii galchuu yaadan maaliif maallaqa guddaadhaan gurgurachuu yaadan ani gurgurri kun du'een bada abadana hin gurgurattanii jedhee dhorke dhugaan sinitti maane gara biraatti hin gurgurattanii jedheen waan rakkoo siisterii kiyya bira hin jiraanneef waan rakkoo ishii bira hin jirreefan mindaa ishii ji'a 3 jara bira hojjette mindaa ishii ji'a 3 finyaan jaraa qabin harkaa fuudhee ka'een ishiidhaa maalan godhe isaanumatu akka tikkeetti muranii akkuma biyyaa fiddanitti biyyatti naa deebisaa hin jedheen qaxxi godhanii akkuma biyyaa fidanitti biyyatti naaf deebisanii mindaa ji'a 3 isheellee ani mataan koo harkaa fuudheen duuba siisterii kootii ergee jechuudha. Kana jechuun biyya arabaa jechuun baay'ee ulfaata akka nu jennu kanaa miti. Obboleewwan keessa yoo dandeessan gorsaa akka biyyaan baane yoo dandeechan isuntas taa'ati mindaa ji'a 3 ji'a 2 gargaaraa jechuudha hojii wayyaa banatanii gorsaatii jechuudha. Malee daa'imman as geechoo hojii isaanii hin dandeechu. Hojiin isaanii ni ulfaata. Hojiin isaanii baay'ee ulfaata jechuudha. Niif galee umurii malee hin nyaanna yoo jedhanii xaaranu nyaatamuutu jira waan ta'eef haa biyyuma taa'ani. Goommanuma warra isaanii ofii wajjin nyaatanii haa jiraatan warra biyya keessatti bultii ijaarrateetu warra biyya keessatti jireenya jiraachaa jirutu warra biyya keessatti qassiraa hojjetee jiraachaa jirutu harka 5 caala jechuudha nu. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo. Ijoollee obboleewwan keessan fiddanii asitti hin boochisina kuni gorsa obbolummaati. Wantiin sinii kaases gorsa obbolummaati kan sinii kaase. Osoon akkuma jarri jedhan gara biraa gurguratan jedhee eeyyomee fi yoo kan anillee nan bo'an ture. Iddoo ani hin arginetti gurguramti waan ta'eef maal akka ishiin keessa jirtu hin argu waan ta'eef yoo rakkoon ishee irra ga'e immoo garaan na hammaata nan bo'aa jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo yoo dandeessan obboleewwan keessan achitti gadi gorsaa malee fiduuf hin xaarina. Manni isin jirtanillee gaariidha yoo jettanii faamilii warra sanii hundi gaariidha jettanii fudhatina. Jarri gubbaa diimatti malee keessa hin gurraachofte waan ta'eef. Viidiyoo kiyyaadhaa asumarraa nan goolaba. Turtiin wajjin gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu immoo